xiqqaatee garuu dhiifama gaafata. Jecha isaa sirreessa. Gocha isaa sirreessa. Yoo sun hin taane hin bu'a. Aangorraa bu'a. Biyya keenya keessatti muummicha ministeeraatu kijiba fidee haasa. Akka fedhe waan fedhe jedhee sanummoo waan har'a jedhe boru dagatee namni abbaa kanaa jedhuun hin jiru. Nama hin dinquyyuu wanti inni jedhu. Kana mootummaa duriyyee jechuun kan laala. Kashlabbee. Nama jaaree mindaatti kaffalee nama arrabsiisaa oola. Oduu sobaa oofaa oola. Mindaatti baasee maallaqatti baasee bajata ramadee jechuudha. Warra kana godhuuf immoo mana kennee, mindaa kennee, makiinaa kennee, security kennee jiraachisa. Kun waan ta'eef kanarraa adda ta'uu qaba. Jijjiiramni dhufuuf jiru rapture is very important. One of the things aniif ati akka yaadattu gaafa Abiy aangoo qabatee jalqabee dubbiin hin taane, dubbiin kun hin taane. And I think 2019 irraa jalqabnee Abiy must go jechuutti kaan. Maaliif yoo jette sirnichi otoo hin jijjiiramin waan biraatti seenan. Jijjiiramni hin dhufne jechaa turre yoo yaadatte ta'e. Maaliif adda addummaan sirna durii fi sirna amma ijaaramaa dhufaa jiru kana gidduu hin turre hin jiru. Duris Ihaadig ture isaanumatu achi jira. Ture baras. Jijjiirame nuun hin jedhina. Jijjiiramni kan dhufu yoo dhugumaan mari'annee mootummaa jijjiiramaa ijaarannee mootummaa ce'umsaa ijaarannee gara dimokiraasiitti haalatti deemnuun waan mari'anna ta'edha. Anatu jijjiirama gaafa jedhu ayyee dhaabbu jenna. Maal jechuudha? Ammas wanti dhufaa jiru kun waan amma jirurraa adda addummaa isaa yoo hin agarsiisu ta'e namuu sinanama. Namni sinaman. Maal fooyya'insa maaltu jiraa siin jedha. Fooyya'insa agarsiisuun barbaachisaadha. Qualitative difference jiraachuu qaba jechuudha. Warra amma jiruu fi warra dhufu gidduu jechuudha. Kana gochuudhaaf values are very, very important. Anaaf valuun inni jabaan ani arguu barbaadu social justice. Okay? Warra rakkateef jiraachuu jirra jechuu. Representation, recognition, and redistribution. Hiyyeessaaf jirra jechuu. Hiyyeessa dagachuu dhabu jechuu. Irra caalaansaa. So, biyya hiyyeessaati biyyi keenya. Oromiyaan keessattuu biyya uummanni keenya aarsaatti kaffalaa bahedha. Buqqa'insi, baqachuun, maatiin abbaa dhabuun, ijoolleen abbaa malee, maatii malee guddachuun, faffaca'uun, okay? Rakkoo adda addaa keessa jiraachuun umrii keenya keessatti waanuma argaa turre jechuudha. Kanaaf, we need a compassionate governance, a compassionate administration, mind you. An administration of social justice is absolutely necessary. Uummata keenyaaf qofaa miti kun. Obbolummaa uummata ollaatiif qabnurras kanas akka sonowwan lafa keenyu keessaa qabaachuu qabna. Warri solidarity jechuudha. Keessattuu warra faayidaan isaanii keenya wajjin tarsiimaa ta'e. Warra kibbaa, warra cunqurfamoo kana wajjin hariiroo jabaa waan qabaachuu qabnuuf warra kana wajjin obbolummaa agarsiisuun barbaachisaa ta'a. Solidarity yookiin immoo fraternity kan jedhamu jechuudha. Itoophiyaanizimiin Itoophiyaa keessa deemaa ture hanga ammaatitti uummatoota biyya san keessa jiran Afrikaa irraa fottoksee kophaatti baase. Ethiopian exceptionalism kan jedhamu jechuudha. Ethiopian exceptionalism uummata keenya Afrikaa keessaa baasee Middle Eastitti naqe. Akka warra Afrikaatti of ilaalu. Oromoonu nama Afrikaa wayiiti jedha gaafa namoota Gaana irraa yookiin Zimbabwe irraa yookiin
Afrikaa kibbarraa dhufe argani obbolummaa warra san wajjin qabnu kan nu jalaa balleessee ideoloojii Itoophiyaanizimii kan jedhu kana. Afrikaa irraa kan nu fottoqse. Nu qofa miti. Hundinuu ofii isaanii gaafa laalan namni Itoophiyaa keessatti guddate hundi akka Afrikaatti of ilaala. Afrikaan immoo utuu Finfinnee jiraatu okay Oromoo akka Afrikaatti ilaalee rakkoo isaa hubatee hin beeku. Kanaaf obbolummaa warra Afrikaa wajjin qabnu Africans of not only the land but also of descent, the diaspora, the African diaspora. Hunda isaanii wajjin hariiroo gaarii qabaachuu akka qabaachuu dandeenyu eenyummaa keenya akka Afrikaa ta'e kanatti fudhachuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Walumaa galatti gabaabumatti wanti kun mootummaa ijaarrachuun barbaachisaa jechuudha. Mootummaadhuma ijaaruudha. Kanaaf soonawwan kana irratti hundoofnee seerratawwan amma dubbachaa ture irratti hundoofnee mootummaa bulchiinsa yeroo irraa bulchiinsa ce'umsaatitti deemna. San booddee wantoota hojjetamuu qaban himaan ture jechuun bulchiinsa yeroo ijaarrachuudhaan nagaa fi tasgabbii uumuu, diinagdee tiksuu, daangaa tiksuu, ijaarsa adda addaa tiksuu, qaamolee ijaarmiyaalee jajjaboo gurguddoo biyya san keessa jiran tiksuun barbaachisaa ta'a. Seera baasuun, seera imaammata haqa ce'umsaatii fi seera referendamii baasuun barbaachisaa ta'a. Mootummaa ce'umsaa ijaarrachuudhaaf walgahii waamuudhaaf qophaa'uun barbaachisaa ta'a. Isa hojjenneet ammoo kana hunda kan ittiin adeemsifnu seerrata fi soonawwan kana lafa keenya irraa akkasitti yoo deemne hin milkoofna jedheen amana. Biyya dimokiraasiin jiru keessatti mormituun shaadoo gaavarmenti ijaarrattee eeggatti. Dabareen kan isaa waan ta'uuf deemuuf waan jiruuf jechuudha gaafa filatamu. Yoo dimokiraasii sirna nageenya qabaatee nagaadhaan sirna dimokiraasii keessa jiru keessatti qophiin shaadoo gaavarmenti barbaachisaa yoo ta'e yoo biyya diigamtee irra deebiidhaan ijaaramuuf deemtuuf yookiin immoo gara jijjiiramaatti deemuudhaaf jirtu keessatti sochoota ta'e hogganoota jajjaboo mootummaa ta'uuf deeman ammuma irraa kaatee bakka buufachuu jalqabu itti yaaduu qabaachuu qabda jechuudha. Laal maaliif Abiyyi namoota qaamota adda addaa biyya keenya keessa jiran keessaa jabaatee adda durummaadhaan as bahee muummicha ministeeraa ta'ee aangoo kana hunda dhuunfatee gaafa jettee yaaddu daa'imummaarraa kaasee cal jedheetuma waanuma kanarraa maal akka godhu eenyuun eessatti akka bakka buufatu maal kan itti yaadee dhufen. Qaamni Oromoo qaamoleen Oromoo kan biyya keessaa mana hidhaa turan kan biyya alaa siraa biyya alaa jira. Kan qawwee qabu qawweedhaan falmaa ture. So itti qophaa'ee mootummaa yeroo jechuun bulchiinsa yeroo ijaarrachuudhaaf waan sirriitti itti yaadeen turreef warra ijaaramee jiruutu warra faffaca'ee jiru kana irra wayya jedhamee yaaddame. Isaan keessaa immoo namicha itti yaadaa ture dhoggaa umriin kiyya torbarraa ka'ee ani kanuma yaadaa ture nama jedhutu saammatee deeme. Maal jechuudha? A genius, a fool with a plan is far better than a genius without a plan. So the fool with a plan nu injifatee jechuudha. Kanaaf akkas akkan taane ammas irraa barannee jechuudha. Qophii jabaa pilaana akka dhumaatitti deemu jira miti. Kaabinee yoo ijaarradhe maalan godha? Biyya alaa irratti eenyuun ramada? Dhimma alaa irratti eenyuun ramada? Mana murtii irratti eenyuun ramada? Inni hin qaba ture namoota haaraa pireezidantii irraa kaasee namoota haaraa fide bara. Nama isaa tolu. Laal jijjiirama keessan seenne utuu jijjiirama keessan seenin akkuma jijjiiramni dhufetti
maandeetii tokko malee nama hunda jijjiireen itti yaadee dhufee jechuudha. Qaamonni biraa itti yaadne kan. So gaafa inni tarkaanfii fudhatu kun sirrii miti nama jedhu jira malee kunu ani nan qabaa maal haasoftaa deemisi namni jedhuun dhaban. Kana rakkoon guddaan nu gidduu jiru jechuudha. Kanaaf waltumsee Oromoon keessaa alaa wal jabeessee wal ijaaree hayyoota qabu ogeeyyii qabu hunda walitti qabee ammaa jalqabee biyya keenya akkamitti biyya taatu biyya taatu godhee ijaaruudhaaf warra kaan wajjinis mariidhaafis gaafa taa'u beekumsaan dandeettiidhaan yaadaan injifatee attamitti ofitti gara ofitti fidachuu danda'a. Warra jedhu bakka buufachuun qophii akkasiitiif sanaaf malu godhachuun amma yeroonsaa. So wantoonni lamaan bulchiinsa yeroo irraa eegamu maali yoo naan jette imaammata haqa ce'umsaa irratti godhamu. Lammata waliigaltee fi wal amantii ummatoota adda addaa gidduu akka jiraatu kan godhu seera yookiin immoo imaammata referendamiin itti geggeeffamu. Maaliif kana jenni? Biyyattiin kan ijaaramte hiree ofii murteeffachuudhaanii jedha heerri mootummaa biyya sanaa. Amma achis saboonni biyya san keessa jiran kan jiraachuu danda'an mirga isaanii kan mirkaneessan karaa hiree ofii murteeffachuudhaan. Hiree ofii murteeffachuun kan ta'u immoo karaa referendamiiti. Referendamii yoo guyyatti goota ta'e, because this is the organizing principle, qaamni institutioniin kana gaggeessu jiraachuu qaba. Addatti jechuudha.